eega biyya tana dhufnee isinii akkanatti baatan ijaan agarree usuun nyaatin usuun dhugin qalbiin teenna nu quufte dhiiraan dubartiin hojjataa mootummaatiin baatanii nu biratti argamuun keessan uduun nyaatin nu quubse usuun dhugin dheebuu nu baase. Oromoonii fi Sidaamni akkuma lafaanis ollaa wal jiran wal daangessan aadaan teennas wal fakkaatti bifti keennas wal fakkaata. Wayita haasofne qofa sagaleen teenna garagara taate malee bifaanis biyyaanis aadaanis nu tokko ta'uun nuus galee jira isiniifis galee jira jedhee yaada. Akkuma manaanis ollaa wal jirru soddaas walii taane ollaan waan ufii jaalatu ollaan gaya waan ufii jaalannu takka qabanne isinitti hin dhufne. Eega ollaan ollaa ka jaalatu taatu waan ufii jaalatu ollaan eega ka gahu taatu dhugaa isii boodaan dhugaan biroo hin jirru taragaa guutuu qabdu isii qabadhee isinitti hin dhufu. Isiinis maaliidha? Amantaa islaamummaa takka kataate qofaan har'a kaanee isin bira dhufne nurraa fudhattammoo hin diddanii. Rabbiin Qur'aana ofii keessatti suuratul Bayyinaa keessatti وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إنما كنت ربي أنا بامبروتي في الأمن يجد ربي ربي نجبر أجد أجر رسولي ربي في أمي ربي سدام قوتو أومي كلفتنا أومي كسمي أوميتو أنا ملينا مبروهن قبرنا ننجر أجر ربي سن إسلام ما أنتم قبادوا بچوف آدا سداما تقول لي سجلان تويتو إنو آدا كيتي ولقلتي سدام نيونو تقدون أجيمو جلقا بيسا إربتي آدم من سداماتو إسلاما أكا فكينياتيف أمانتان بروتستانتي أمانتان بنتين dhugaa dubbachuuf zamana as dhiyoo biyya Sidaamaa seenuu hin beeytaniin. Sidaamni waaqa tokkocha jedhee bulaa. Sidaamni waaqa tokkocha beeka. Aadaan Sidaamaatiif aadaan Islaamummaa dhibbaan dhibbatti tokko si sobaan jiru. Dubartiin dhiira kabajitee irraa gorti waan bal'aa uffatti. Dubartiin sagaagalummaa zinaa biyyatti hin dalaydu. Wal kabajanii kuni aadaa Sidaamaatiin ajaa'iba akka wal galu isaa. waan isin ajaa'ibsiisu fichee cambalaalaan Sidaamni aadaa godhatee kabaju kun ji'a laakkayatee dhufe yoo dhufe ammoo ji'a soomaa keessa malee dhufe. Fichee cambalaalaan Sidaamni qabu kun jalqaba isaa duuba deebitee yoo ati qoratte ortodoksii miti protestaantii pheenxeetii miti maaliin walii gala ji'a lakkaawatuun kun jennaan aadaa islaamummaatiin walii galaa. Kanaafuu gadoonni keenya abboonni biyyaa warqiin biyya kanarra jirtan gugurdaan kunniin amantaa dhugaa ka haqaa islaamummaa jaaladhaa nurraa fudhadhaa jaaladhaa maatii keessaniin illee gahaa. Kanaafuu rabbiin مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة amantaa anaa qulqulleessaniina gabbaranitti ajajee jira haa salaatanii ajajee jira zakaa haa kennatanii ajajee jira wadhaalika diinul qayyima amantaan dhugaa ka haqiiqaa ka ajaa'ibaa jedha rabbiin guddate amantaa nama na tokkochoomsee na qabateetii jedhan. Kanaafuu ummanni keenya ka Sidaamaa babbareedaan kun dargaggeessi bareedaan dargaggeettiin bareedaan مزاوة كمو كيسا ولالت قرآن كمو كيسا ولالت ربنا ملينا مقران قبرنا يسوس كريستوس نما هنياتا هنقوغا ميلان دچيتا نرقيما مريم تجي أساقل غرطي قبتيته نما جي أساقلي غراها دا كيسا تاي هرم ولي قدته كفتشانو waaqayyo jetteen gabbariniiti rabbii yesuusiif maryamaa isa deette san uume san gabbari dargaggeessi sidaamaa dargaggeettiin sidaamaa mee waan isin ajaa'ibsiisu rabbi qur'aana keessatti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun namas jinnis ana qofa haa gabbaranii malee waan birootiif hin uumne jedha bilisummaan dhugaa namummaan jabduun ati rabbii tokkocha gabbaruudha waan biroo gabbaruu dhiiftee
bilisummaan rabbii tokkocha yoo gabbartu qofa islaama ta'e rabbii tokkocha gabbari.